بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجا دعوتها قد إسلاما هم بتسنو إن شاء الله أما استاذوتا كينا استاذ رايا بامن كاتفي أكسما شيخ جمال علي ولي إن شاء الله كينيا نيروبي إيربورتي كيس ولين جرا نامسا جوابا إسان مدبرسن خبجا في جالان هاوردكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حواسا كينيا warra akkaan jaalannu akkaan qalbiin teenya illee bira jirtu qalbiin isaanii illee bira jirtu deemaa jirra karaa osoo deemuu jiru waan kana agarre waan kana ni ilaaltan wanni as keessa jiru makaddaalee dur waan mataa jala kaayyatan ta durta mukarraa tolfamtee jira gamanaan waan aadaa booranaati kanaa jira buqqee wanni waan quluwaatti dalaganii jira quluu aananiiti sun kunis ammas kiraara wanni dhawanii jira bineensa shimbirroo akkaan bareedu kadu'e goggoysanii kaanii jira gamanaan bineensi nuti maqaa isaan beeyne hawaaldigeessaa jira kan lafa qotee kunillee dhasiin ammas jaldeessa qalameedha qalamee nu gosa qabdi qalamee canoo jaaniini kana kunis mataa isiiti cufti maqoolee wajjin barreeffamtee akka kaamtee jirtu kunilleen hantuu talaan hantuunilleen مثلا نمني بكا أركت الجيسة دربسون اللي بريجني وجويسني خاني كونيس ناتشا متى ناتشاتي كنمو لقالي معدنالي أدى وانا دلقمو وربي دكتي دلخيس التومي كبيني أمتاتي كان مقاساتي بو أساتي وجين كتبني جلك كاني خان أكجرو تجا فوتو جرا خنا رجع أجر رجع سر راوني فلاني واني نوت أجيبه يرو هنداو هم بالين أمتا تكو أمتا راف أمني أمتا دبر رادا أجيبه afaan haa ta'u barreeffama haa ta'u jechoota haa ta'u makmaaksa haa ta'u walaloo haa ta'u yeedaloo haa ta'u geeraraa fi mirrisaa fi dhiichisaa fi weedduu fi kan hundaa jira kanneen guutumatti wanni hawaasa irraa hafu tokko gochootaa fi hojiilee fi jaarmayaa fi akkasuma ammas akkaataa uffataa akkaataa affeellaa nyaataa akkasuma bineensota meeshaalee heera aadaalee fi tapha adda addaa tapha hoggaa jaangaa biyyi hundi ganda qabdu fakkeenyaaf amma qeellee jira agaggee jira akkasuma gugsii jira gugsii fardaa jechuudha wallaansoo jira dorgommii fiigichoo jira morkii jira kun hundinuu mallattoo qaroomaa akkasuma ammas hadammaqaa haguddinaa habareedumaa seenaa eenyummaa hawaasa tokkoo keessatti yookaan jaaruufis haa ta'u tokkomsuufis haa ta'u humna godhuufis haa ta'u roorroo falmachuufis haa ta'u gabrummaa jala buluu dhabuufis haa ta'u hundaafuu baay'ee murteessaadha kanarraa fakkii godhatanii hambaa uummata keenyaa seenaa uummata keenyaa aadaa uummata keenyaa jeenummaa isaanii hayyummaa isaanii maymaaisa isaanii waan arra osoo qalamaanii miti dahabaan illee kataban nama baasu waan akkasii keessatti irraa fudhannee hambaa uummata keenyaa haa hambifnu hambaa uummata keenyaa haa jabeessinu hambaa uummata keenyaa haa gadhaabnu kanarratti hayyu dureen keenya kasagaleen isaa mi'aawu kan laalessi isaa illee bareedu kan hawaasnis akkaan jaallatu kan qalbii hawaasaa keessa jiru waan inni isinii dhaamu irraa dabalata fudhadhaadha ammoo bineensa du'e ka darban fa'aas keessa kaanii kana akkanatti onneen hamileen nu dubbachiise uummanni keenya osoo barra hambaaleen isaanii lafti isaanii margi isaanii qilleensi isaanii layni isaanii gaarri isaanii kunuu osoo qiyaasnee gimminnee fudhannu taate waan akkana jaamee himamuu miti waan fooqiilee akkanaa babbareedduu irra ijaaranii hawaasni addunyaa hundi dhufee daawwatu hatta diinagdee keessatti illee murteessaadha namni immoo waan akkanaa kana laaluudhaaf dhufeeti doolaaraa si gannaqee deema maalayyaa gaa biyya teenya silaa biyya abbaa qabdu taate abbaan si illee numa abbaa manaatis abbumaa fi godha jaanii akkasi gaa dhaamsa kanaan isinii dhaamuu fedha nadhagameeti galatoomaan isinii jaa garuu obboleessa kiyyaa Allahu akbar wanni hafe Allahu akbar kanuma kana wajjin wanni hafe waan baay'eetu jira waan isin naannoo keessa hin jiru fakkeenyaaf waan naannoo keenya jiraatu keessa wanni naannoo keenya jiru waan baay'ee babbareedaadha kun amma Keeniyaa Naayiroobii magaalaa Naayiroobii keessa eerpoortii keessatti tiraanziitiidhaaf seenneeti kan itti agarre wanni naannoo keessa hin jiru maal fa'i wanni naannoo keenya jiru fakkeenyaaf nama naannoo kanaa wal barsiisuudhaaf intala ilma mana eenyuyyii intalli durbaa jirti intalli durbaa meeqa jira mana eenyuyyii namni dhiiraa meeqa jira jedhaniiti
fakkeenyaaf hibboo hoggee jedhan naannoo Harargeetti hibbakka jedhamee beekama. Nu biratti garuu hibboo jedhaniin maal gaafachuu deema? Wahii gaafachuu deema tokko mataa qaroomsa. Lammaffaa immoo qaroomina mataa kana immoo gaafii keessa galeetii akka inni mataan isaa seef godhee waa barsiisu hibboo hoggee jedhanii waan akkanaaf jedhan ciisu reefka kawulee jedhanii. Hibboo hogguu jedhan biyyi garii namni garii hin beeku fakkeenyaaf ija nama gaafachuu hogguu fudhan qabinan guutuu gadhiisan dachii rabbiitu ni fuutu naa beekii siin jedhan. Naa beekii jedhan. Deebisaan ija jechuudha. Deebisaan ija yoo akkanaas funyaan hoggii barbaadan. Akkasuma funyaan hoggii barbaadan. Funyaan hoggii barbaadan lama hoggii nama gartee akkana ofirraa baasu barbaadan hibboo siin jedhaniiti hibbakka hoggiiti jette lamani xeensa sadii shaahida dhaabataa jedhanii akkanatti hoggii dhaabatan lamani xeena sadii shaahida dhaabataa hibboo hibbakka hoggii jedhan dallaa waaqi jaare dagaleen qabu maal jetteen dallaa waaqi jaare waan maal sun jannati dunya ya ummi amma kunni fakkeenyaa fi waan baay'ee waan kana fakkaatu jira. Ammas ijoollee xixiqqoo hibboon ta'e jedhan naannoo keenyatti ta'e jettiin amma gaa dubrarraa jalqabdee yookaan hangafarraa jalqabdeetii goromsaan sadii jira jechuudha. Achi kaatee jibichaan barbaadatu siin jedhu mana fulaan mana abaluuti akkanitti ilmoo barsiisan. Lammaffaa yoo ijoolleen immoo nama haasofsiiftee nama cinqite aadaatu jira aadaa bareedaa tokko maal jedhu jijimmitee taphannaa jedhu jijimmitee nama akka haasaa beeku maaliif ijoolleetu iyyee gara malee iyyee haasaa godha yeroo isin haasaa goote toftaatu jira toftaa ijoolleedhaan cal jedhiin jedhan uleedhaan isitti hin kaanu aadaa Oromooti miti hin qimmiidhan addunyaa jaarraa 21ffaa namni ijoollee uleedhaan hin darban jettu kana nuti aadaadhaan qabna aadaa kana keessatti hin tal'us gurba'us hin jedhan jennaan jijimmitee jijim abbaa farda du'aa nyaatu jijim akkasiin jibbitu abbaa waan akkana waan nama jibbisiisutti lakkaani dubbii kana nama haasaa keessatti callisee ka'ee nama haasaa kana keessatti ammarraa jalqabee nama haasa'etu nyaatee jedhama ijoollee waan jibbisiisa sana nyaachuu didduun manni kun akka waan namni hin jirre itaa aadaa utuu uleedhaan malee waan tokko maletti nama irraa wanta gochuuti akkasuma aadaan uffannaa naannoo keessanii fakkeenyaaf kan biraatu jira midhaan ijoolleen naannoo keenya midhaan hoggii eegammaa jedhan siis kaniituma biraan galan waan jedhanutu jira bakka midhaanii kana waan bakka biraatti hin jedhamne midhaan oomishuuf tuman waan jedhamu qabanii sagalee makiinaa qofa dhagahu nuti garuu waa hedduu dhaggeeffataati kan nuti guddanne baadiyyummaan keenya gab tokkotti waan nu gargaare waan nu bareechee tokko qaba yeroo midhaan eegamu waan jedhamutu jira inumaa midhaan birrii midhaan gama sana namni biraa eegaa jiru waan jedhanutu jira kana keessatti halkan waan jedhanutu jira guyyaa waan jedhanutu jira hoggii calleessan waan jedhanutu jira hoggii gadaa waan jedhamutu jira lafa hogguu qotan waan jedhamutu qarxaa jaanii hoggaa dombora tuwoo manaa baatan tuwoo manaa baatan waan jedhamutu jira hoggii jeeran waan jedhamutu jira kana hunda waan jiruu fi hadha yoon hin jedhee raayyaan nu weellee seenaan jettu jedheetanii kana fakkaatti isinoo naannoo keessan maal fa'aa jira gadi baasaa walitti tuullannee yaada kuufnee baafnee buufnee walitti gabbaafnaan isiniin jedhaa galatoomaa assalaamu alaikum. Gaaffii takkaafi hawaasni Naayiroobii gaa akka malee amma dura isin dheebotuu ture akka malee isin eegaa ture amma dura haala isin mijoine sabaa sanii fi konferensii amma dura isin dhiyaame irratti illee argamuu dandeenye mee dhaamsi asumaan hawaasa Naayiroobii fuutanii galinaan isiniin jedha dhukkuba biyyattiin qabne tokkotu jira nuti biyyattii inni kun bahaa ka'e. Haasawa keenya wajjin waliin qabatu garuu haasaa biraan nutti dhufe jechuudha. Haasawa keenya wajjin waliin qabatu. Haasaan keenya xuraasa yookaanis immoo hambaa saba keenya hambaa nama keenya keessa akkaataa hojii jireenyaa wal jaalalaa akkatti nama guddaa kabajan akkatti wal jala deeman akkatti wal dhagayan akkaataa jaarmayaa hambaa jechuun kana bara. Hambaa jechuun kana biyya keenyatti akkuma isinitti dhiiftanii deemtanitti jirra yeroo ammaa kana keessa yoo diqqaa wanni isin diqqoo eegaa dhuftanii fuutan yoo jiraatte yeroon kun yeroo uummanni biyyatti galaa jiru dura biyyatti galuu kana quba qabanii meeja maal jedha. Ani waan hin jiru walumaa gala silaa Naayiroobiin asumaa ollaa keenya fagoon jiranii imalee eegaluu deeman malee ni malooyne biyya namaa keessa namni taa'u Sheekh Siraaj Jaaniiti isheen keenya tokko waan jee namni biyya namaa keessa taa'ee biyya namaa biyya fi sewu akka nama kaartoona ciree kiisha guurratee maallaqa sewuutii je kanumaan himaafan warra achi garagalee jiru silaa warri Naayiroobii
imalaaf achi garagalee malee deemicha ni eegalle. Ammas deemichi nuti amma booda biyyarraa yaanu kabarnootaa, kadaldalaa akkasuma kan daawwiidhaa. Daawwannaa. Nuti illee nama daawwii jirre jechuu ni dandeenya. Kan akkanaa irratti gabaabbachuu qaba. Hawaa dheeysan. Hawaa rakkatanii biyyarraa deeman sun amma booda hin jiru. Kuni karaan kanaa cufamee jira. Koottaa itti biitii isin eegaa jirti. Humna dardaraa eeggataa jirti. Humna hayyootaa eeggataa jirti. Humna warra beekumsa qabu eeggataa jirti. Namni qaroomaa fi muuxannaa biyya adda addaa irraa fudhatee nu koottaa waan akka garii waan qushasha biyya sanii namatti qabata. Salaatiin lafa buute oba buute jaanii waan isinitti qabate achuma ofirraa dhadhaa koottaan jaanii awwaamicha kanaan godhaaf warra. Wanti dhaabbachuu barbaadees kanuma tiruu lafa buute waan silaaf huccuu qabdu akkasiin buute namni irraa achumatti nurraa taa'aa kanuma dhaammannaa galgoomaa ulfaata. Biyyi namaa immoo daakuun daaraan addaatti daakuun taatu daakuu nyaatan akkasitti nu qabadha. Allaatti naga feeti samii keessa barartus duutisii lafumaa jira. Wanni lafaa fi wanni lafee fi caaluun jirtu khafiraatii fi khabiraa tafiitii fi tanamaa adda akkasiin nu qabaadha. Biyya teenya ni jaalanna. Waa hunda lubbuu teenya dura isii dursina. Jireenya keenya dura isii dursina. Wanni qabaadha. Wanni inni maayyii irratti dhaammadhu gowwaan boollaa waldii geessaatti baqatee bakkumti sun itti hawwinaan eega balaan gubbaadhaa ka'e bakki sun itti hawwinaan achitti hafee jettee Oromoon. Gowwaan boollaa waldii geessaatti baqatee gowwaa boollaa waldii geessaatti baqatee itti hawwinaan mana see akkan jenne yeroo ammaa kana keessa biyya keessaa biyya hambaa dhaquun hiree miti hiree dhabuudha. Hiree dhabuudha malee hiree jedhame biyya kana keessatti beekamaa rabbi hiree keenya illee sanan godhini baqattummaadhaan namni takka hiree jedhe nu malee hin jiru akka baqattummaadhaan hireen jedhe maqaa kanan bareechinaa maalo baqarra jira jedhaa malee hireedha jettanii baqaan turchina maqaa baqatiinsi arraba barbaada. Waa dheessuu jechuun arraba kanaaf gowwaa boolla waldii keessatti baqatee itti hawwinaan mana see akkam jedhaan taanee isiniin jenna dhaammanna. Asuma jirra gaarraa mudannoo yeroo gabaabaatii fi sa'aatii 19 Airportii Naayiroobii keessatti hidha abbaanoo fedhee namni namarraa hiikuu hin jiru jettee Oromoon hidha abbaanoo fedhee xiyyaaraan nu jalaa dabarfatee jennaanii asitti wal agarre galatoomaa ulfaadhaa amma xiyyaarri keenyas. Waan nama ajaa'ibsiisu Oromoo nama mallattoo heddummaattu dirree xiyyaaraa tana keessatti birrii biyya tanaa harkaan qabne haga bahuun hin taane haga alaa namatti ol seenuun hin taane akkuma asii ganna qabne xiyyaarri nu jalaa baafatee kutee jala osoo jala fiignu nu jalaa kuteetti hayyuu keenya, sheeka keenya, ustaaza keenya, goota keenya qabee bakka nuti jirutti geetii nuti irra jiru nu dhufee nyaata nuu fidee, shaayii nuu fidee, nu bira dhaabbatee abshira biyyi teenya waa takka illee hin sodaatin asiin Oromii uumaa jee nu gaggeesse asumaan isa illee galatoomfachuu. Galatoomaa shee baay'ee galateeffanna yeroo hamtu nu dhaqqabe nuhi akka iraata nyaateen sa'aatii 5 fi guyyaarraa jechuudha sa'aatii 11 wayii gaheetti nyaata baadhatee buna baadhatee bishaan baadhatee yeroo nu dhaqqabu waan Sitaan keenya. maal bikkaan keessa. Waan eegala. Akkasi galatoomaa jennaani shee aliidhaanii ammas kunoo eerpoortii keessa jirra deemuudhaa fi warabbi jedhee magaalaa Finfinnee gara Finfinneetti yaa'uudha yaana. Egaa Naayiroobii waamichaan dhufuu dadhabne dirqamaan biyya qoritti dhufne jira. Naayiroobii waamichaan dhufuu dadhabne ofiin keessatti ofiinee ta'aa jirra. Waan hin dhufiniif barsiisanis irraa baasu jirti. Sa'aatii 19 ta'aa jirra. Sa'a 19 kana wanni isin ajaa'ibu doolaara ofirraa qabnu achitti dhiibne magaalaa Fartumitti dhiibne maallaqa ofirraa qabnu achitti dhiibne waan harkaa qabnu immoo waan sila waa namaa hafan jennullee shaantaa wajjiniin Finfinneetti gale nu dura rakkina yeroo jedhan asumatti dhalattee jechuudha bishaan maaliin bitan hin kadhannamu jamaal akkam ta'an booda bishaan namni dhiise faa dhuguu mudanne. Ustaad nashiidaa 30 takkaffaa xiqqaa shole daatu nu jaadhaa joo jiran ayaa tarwasi laf jettee godha ajaa'ibe nama 240 jira laal nama 240 jira nama 240 kan argine hin baanu bar kan arguun baana. Ayaa Lakkoofsa barsu.
هون تديرتي جو ولا سويت بينا جو راسي تديرتي كل متى راسا يجي في سوري لالا قال يقول رانا جيفتات تديرتي رولا أما ما قالت تقول الشيخ علي محمد باب مكة شيخ علي جراتا مقالة نيروبي شيخ بيجي تقول هيو شيخ أفان كسوالي تزكم أفان سابي أفان سومالي تزكم أفان سابي أمارفا تزكم أفان سابي عربي تزكم أفان سابي قافا خرا أوروبا تي خرا بيجي فرنجي تيجي قال إنجليزي تزكم وين شيخ كان أسرع يتقبل هدو أني درم سيني نودا كمي نيجا كفنا باي يريد دمني عربا كم تلو ركب سني بدي بيها سمين تومر شانتان كنيا تسابق قلي أيارين نجوا لاخوتي بريد دنيا تك أبنو بكبرات تحكي كل أسكيس تحكي جرو أسبوعه خلنا من ترانزيت جبوا سندن دنيا حالات سلبت ترسلون دنيا كوجتا أسي تباجي وفده سلام عليكم جبنا ترسيني نياتا نوفيدي شاي نوفيدي أبشر أبي يدي سنكسر تري ترى بيجرو وجبول شاجي أكسر نوجب جيسه وركنا خلهم داتو على نورافي زورين سلاجين نقرأ أخوته خلون دنو أكسلا خرابية كي دبي دو بيجي مسومسو خسمو كمسمو فهم نكم حكا خيا بني سوري كرتے و عمالو دندوس عمالته خوابوچو دندوس خواسوسو دندوس سندو خواباسو دندوس نمدو هندو سدو ساجي بس بيجي تيرمادي بيجي نيتن شيء أنا سي سلامتا كم هذا سنينجا شيء أنس بر مسمى نيدا ولا فيها بيجي ترى خيسا شيخ أنس بينا إيرو هندو يسا يجدلو نمولا تا شيخ أنس إنه دولا نواجو يولد دلوقتي أكمل دولو دنيا مسمى راسين قبله أكسيت قالوا تنيساني ببسناوي إنه رافعوا يجيبوا بيجرات دولورا تبلبلورا أسمع مكتوب ده ده تبلبل لك اللي زهر مولد جاتو هنا أما دولا بوقا في النهاية بقول ما قالت توقع قلت تنا موت خيرنا وانا ما أسي إرجان كم أسي زيدا برسلو وان هارب ويا خيسانو في دور نمد خيرنا خبيه يجرون لين قلبي على جرا قابورا ساتو بند جرا ملي الرمو خالة يجرون لين قلبي سابيه جرتي قابورا سا على جرا ملي صح نمني أما الربو ده نمني بيا أمباتاو نما وا رزقي ولك أبين والجودين نما بيكم سعداد دا فرأتي يطنو أدادا خبوچو خهوجتو خقورو خبريسو خدبچو واحد هاتو وما بيكم سجا موندا نما بيكم سبيا نوغل نما مالك خيشة خنا بوتي إفدي مالي خنتالا في أي نوغل خنا مالي أما بود بيتين يرى نمني ديمو نما برنوتا ديمو نما داوي داف ديمو بشنا ناف أكسم مس نما هجتشو داف ديمو تادي مالي بقى ديمون نجرتو مبود بيير رايس من أورومو قبضي جيشيني دو أورومو منا أخور قبضي جي منا كتابيتي قبضي بيتي أكابو يجو خلما منا كرابيت جان قبضي جي هغري بطي غيسي قبضي خصدفا دا أرك آبيتي أبو يوسر الجيجي هأرمو برغو كيلو تكسر رابوس تو بولسني ولادو دلو لي من دي من جتة خلو مري بطو أفرفا إسر بيتي يعني أفان أمارا خربيتا وانجلا وانا ما أريا وانا ما سودا جسم بينا هيد يجتو ما في وانا كنا خرب أجي مال هيد وانا نجات رلي كنا مني إسر بيتي كفمي جرا أكس ممس أرك أبيتي نجرو نفتي إنيا دوما سيرة فلانا فهمون دراباسي بفسرني تجارة خبيرا مني أفكا منا كرابيتي سلاونا فو ربين غانا ما خنا درجة تومي أكس ممس مني سلا كارتا بلانا وانا فو قومتي لما كنا جرا أكسم بيجر رادي مونيس برنوتا وجيدان داوود أمله هنجر مبود أريماني بيجر رادي مو صداتني بيجر رادي مو هل كان عندما نام عن أريمو هيون نخيني وردور قصة شو على التبا إف قصة شو متى هفوف على التهفتنو دنو بعنو هفتني كنو خير أمس إذا بهاجرا هدو يكفر برامة أقول في الشجرة مله خبير رابي هم تلو غلي بيجي مسوم سوق أبا خنا إرجانو تدبر سوفينو أرا وردور بقى شبارماتي Parlamen biyya taa'ee itti murteesse kan akka adda bilisummaa Oromoodha kan akka Gimboo Sabaatiidha kan akka ammas ONLF warri kanaa hundi galaa jira akkasuma karaa biraatiin kan dubbatamin kan himamin sheekotiin ta'e warri sheekummaa isaanii qofaaf jecha jaalaluma hawaasni isaan jaalatuuf jecha ilmuma isaanii taqabaniif jecha babbareedinuma fuula isaaniitiif jecha biyyarraa bahan warri akka Shee Alii Maamad sunis hundaa'uu karaan banaa namni isin gaafatu jiru namni tokko kana qeensa keessanii irraa cabsuu jiru arrabooda Oromoon tokkorraa qeensa cabsinaan hundaan dhabama Oromoon tokko taatee jirti galaa hara biyya misoomsuu deebi'aa qalbii teessan yaada keessan
gama gandaa gama biyyaa gama lafa teessanii gama lafa teessanii ichi garagalaa isinii jenna dhaamsa kana isinii dabarsuu feena silaa nurra quba qabdanii yaa siyaabii anti fi sinduuqii waa akhbaaruka fi sinqii jedha oduun isin bira jirti ammoo haa ta'u ليس الخبر كالمعاينة نمني أدود أجوف كخيسان في تقومتي نتي قامان كيستي إني براني ستدي يعني إجانيس أجري سنيف أفني بكني سنين جدو جلا روميا خلطة سنين جدي فلفنة خلطة سنين جدي إلمان رومو خلطة سنين جا قلتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهيتنو وامتنا كان سين ويكسي وامان جرو dhiiroo jedhu kun maal abdateeti maal qabateeti dha namni keenya galuu jechuu qabeenyatti si waamuun seenaa galuu jechuun bal'ina biyya ambaarra dhiphina biyya ofii wayya eega nagaa qabaatanii namni keenya siluma hawra rakkinaa miti inni ni baqate rakkinaas caalaa jiraachuudhumaaf ofirratti amanuu dadhabee jiraachuudhumaaf bakkatti jiraatu bakkatti rakkatu namni bakkatti rakkatu rakkinaa miti kan inni baqate bakkumatti rakkatu barbaade isii argannaan isii qabaannaan isii dhumaa biyya kunoo namni sida namni ke Suudaanii arge biyya Suudaanii namni hin jiraatu sida bakkumatti rakkate rakkachuu nama keenya namni Suudaanii keessatti ijoollee keenya arge hin beeku saniif bakkatti rakkannu amma booda hin rakkannu jechuutti si waamaa jira tokko lammaffaa akkuma reefu jedhame amma bakkatti rakkannu qabna rakkinan dadhabnu re bakkatti rakkannu qabna galuu jechuun bilisoomuu jechuun abbaa manaa ta'uu abbaa fooqii ta'uu abbaa kanaa ta'uu miti dubbiin jennaan sammuun namaa yaaddoo tokko malee paaspoortii ofii kiisii kaattee baatee akka barbaadetti galuu jechuu hamilee jiraata barraayyan hamilee jiraata akkas hamilee jiraata hamilee ofii sanatti deebi'u jechuudha amma afaan Itoophiyaa keessatti afaan sadiitu beekama sadii tokko afaan hojii afaan Amaariffaati afaan mootummaa afaan Tigreeffaati afaan mana hidhaa afaan Oromeffaati dur akkas ture afaan mana hidhaa afaan Oromeffaati namni hin barreen jiru afaan mana hidhaatti keessatti waardiyyaan utuu ba eegu maaliif jenaan Oromoo qofatti hidhama waan ta'eef mana hidhaa keessatti afaan Oromoo bareeffite biyyi afaan mana hidhaa afaan Oromoo jedhama afaan hojii afaan Amaaraa jedhama afaan Tigree afaan mootummaa jedhama waan ajaa'iba sitti ta'u gaafa jijjigattii dhabne poolisiin achi nama tumtu warri nama ol gabbaasee nama naquundi waan namaan arrabsan waan namaan darban waan lolaa hundi isaaniitu afaan Oromoo hin beekan waan biraan beekan waan biraa afaan Amaaraatiin haasawanii haga arrabaa haga tumaa haga daddarbaa afaan Oromoo baranii jiran jechuudha. Kana jijjiiruun numa qabdi numa eegdi jechuudha kallattii hundaanuu jiru numatu jijjiirrata abbaa qabeenyaa ta'uu hamma namni tokko nu dura hin dhaabbatinitti har'a namni tokko isin dhuftanii jennaan isinitti buunaan nama miliyoonii 60 oltu jiru dubbee keessan jira. Kana beeka. Akkanatti beeka. Nam tokko isinitti isin tuqnaan beekaa keenyaa ta'u wallaalaa keenyaa ta'u namuma dhufee namni dhufee tuqee yakkuma qofan qabaate yakkuma ganda keessatti yookaaniif immoo yakkallee kadurii miti qaamma. Kandurii dhiifamtee jirti. Waan hawaasa keenya haala jiru galuu qabu nama hidhuun nama ajjeesuun biyyarraa nama ari'uun nama dhabamsiisuun nama sodaachisuun nama xiqqeessuun cufamee jira faayilli isaa dur irra xiqqoo waan nuti godhamnu xiqqeeffamu irra guddoo waan nuti godhamnu immoo ajjeefamuu fi dhabamsiifamu wanni hedduu tanaa hedduu jira wanni hedduu tanaa nama dalagan minaamin teenya si saamuu fa'a si sodaachisuu fa'a wanni hedduun minaamin ta'e akka raayyaan baanuu hedduu jira arra tokkollee ni jiru. Abbaa fi ammame sirri kutee jennaani afur minaamin ta'e malee 40 rukute jiran minaamin ta'e maal isiin yeroo 40 rukute minaamin ta'e malee jiran minaamin ta'e daddarbaa fi kana malee harkisaa daddarbaa keessa nama buuca'u lakkaa'uu dadhabaneeti yaa raayyatti qoo minaamin ta'e malee 40 rukute jiran yeroo 40 rukute minaamin ta'e malee jiran adas fuudhaati galchaadhaa joo jiran adas galchaadhaa joo jiran amma arreen wajjin deeme wallaahi alcadiim namni tokko tokko waan tokko miti ijaanillee mul'atu seetti bu'uu hin danda'u. Oromiyaa miti Itoophiyaa guutuu keessatti namni ijaan silaalu jiru ijaan. Wallaahi kas. Erpoortii keessatti dur gaafa hajji yoo deemne marra wanni nagayaa hajjiidha. Gaafa hajji deemne dhiiroo nuti warra keessaa nu hambisan jenneeti sodaachaa hanga bakka migireeshinaa achi dabarutti abdii firraa qabu. Gaafa gallus gaafa deemnus. Amma immoo waraqaatti kannineeti baasaboorratti kannineeti bakka ittiin jirtu barbaadadhu itti dhabadhu as kan jennaa jechuudha. Osoo mataa gadi hin qabanne osoo mirgaa bitaan laalli osoo rifanne onneen teessin dhawanne dhaabbattee dubbii takka goonaatti deebisa akka isaan deebisa namni waan takka si gaafatu jiru afaan illee afaan Oromootiin itti dubbanneeti feetan deema bunji dire laaladhaa feetan qaamus irra laaladhaa feetan dishineerra laaladhaa innee jalaa dinnee afiif itti barbaadatan isaan atti rakkatan malee nuti itti rakkachuun dhaabbattee jirti dur afaan Oromoo beekuutu
deemi simaa baluu turjumaana fidadhu siin jaan waan jijjiiru jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti dheengaddaa guyyaa nuti gara Suudaanii imallu callaa maallaqa wayiin barbaadadha jedhee baankii Oromiyaa Hibratii seenee takkaan nageenya egaa namni wayii baadiyyaa dhufe ilmoo koo afaan Oromoo malee hin beeku maaliin afaan Oromootiin immoo guutuu beeka innan afaan feetaniin guuttadhaa jedhe nuti asitti torgoomata faayidaa keenya takkaa kana namaan jedhan jedhu dur yookiin afaan Faranjiiti yookiin afaan Amaariffaati malee afaan biiroo keessatti ammumaayyuu Finfinnee keessatti galtee mana baankiitti nama keenya tajaajilu ta'uu hin beeknu kun waan guyyaarraa nuti argaa ollu keessaayyii almuhim waan tokko wanni nuti jedhamu irree isin himnu horiis hin qabnu birriis hin qabnu qabeenyas hin qabnu dinagdees hin qabnu beelas hin qabnu immoo kana beeka nagaa qabna waan ta'eef maaliif waa hunda nagaa caala nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yakni jaa man kaana aaminan fi sirbihi mu'aafan fi ahlihi عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها جاء نمني ورساتي في المساقي سنجيا جراتي فيجرات وان قلقلها نياتو قفك أباد أكنما ميلا أفراني تناب الدنيا تنسى أبتي دينا علم الوهتي نبي خينيا صلى الله عليه وسلم الرأى أكسي جريجو قمتشوك أبنا حاسوني خينيا وقمتشوك تكامل ليبسا نتمو خخليسة دبر وليم بينا الرأى خيسي جروي مجرى خفو ربي Nutiyaan keenya har'aan akkana adurreetu gaafa iidaa walleen bakka hunda beektaa foonii ciisaa bu'ee agarraan har'aan akkana guyyisan dhuftee beektaa har'aan akkana borufaa waan mataarra kaayatanii harkachuu itti jira. Aannan dura naqani. Aannan iyyi dura naqani. Ustaaz akki joo jira. Ammallee Oromoon dhiini si ganna qabuun hin oolleeti. Maalii dubbiin tuni joo jira. Suni qaama deebisa malee nuyi miti nuti waan argaa jiru deebisaa jirra. Lulleen ni deebisna. Nuti waan irraa deebifnuu fi akkatti deebifnu qabna isuma kanaayyuu. Waan irraa deebisnu maaltu jira? Aadaa Oromoo jira. Oromoon akka jettu wanni hundinuu lubbuu namaa dura durfamaa jira. Waa lama malee. Yeroo lama malee. Yeroo lama immoo lubbuun namaallee dura durfamtu jira. Walaman kami kacalon irraa qalbeeffadhaa dubbii manguddoo yeroo lama waan kana shari'aa wajjin wal qabsiiseetiin isin hima lubbuun namaa dhiigni namaa yeroo hundaa'u isaatu waa hunda dura dabra wanni hundi isa booda qabdi gaafa lama immoo lubbuu namaa dura dabra lubbuu namaatiif dhiiga namaa dura dabruu qaba gaafni lamaan kami gaafa ambi haarrasisaamee itti Oromoo warri magaalaa gaa harrabbee mooraa teessanii horii qe'oo yaafate diinni gaafa san lubbuuteetii dura dabruu qabu dhiigateetii ganna qabuu qaba tokko halamada gaafa diinni biyya weeraree jira hamaddiidhaan deemu jiru haxarafaan deemu jiru kana nuti horii keenya sammuu teenya dhiiga keenya lubbuu teenya obbu takkallee irraan qusannu warra nutti qabsaa'aa jirutu dhaabbate jechuu miti kottaa garaa yeroo jennu akkana hono warri nutti qabsaa'aa jirutu dhaabbate jechuu miti warri nutti qabsaa'aa jiru yoomiyyuu hin dhaabbatu maaliif jennaan uummata waggaa 150 irratti qancare warri waggaa 150 irratti qancare waan amma kaleessa itti turan sana amala badee jira uummanni akkanaa jecha wanni ni gochuu danda'u hamma ta'e tokkotti jeequmsa daangaaraan itti uumuudha fakkeenyaaf akka dabuubii uummata yeemii uummata Oromootti kaasuudhaan amantaa walitti buusuudhaan ammas immoo maqaa tokko moggaafattee karaa dhiyaa Oromiyaatiin karaa Wallaggaa keessaan warra duriirraa horii fudhatee waa adda addaa hojjetaa jirutu jira numa keessa dabaatu jira numa keessa namuma keenya keessa warra horiitti saba ofiitii dhiiga hin qoodine saba ofii dhiiga gurguratu jira. Wanni akkasii dhabame jechuu miti isiin akka kanaa ammallee dhaabbattu maaliif waan qancare waggaa 150 walirra tuudhame guyyaa tokkotti aduu guyyaa tokkotti nama jalaa cirame hin dhumu isiin akkasii halaalaa hirriba dhorkan hirriba abjuun sodaatanii hirriba dhagbanuu jetti Oromoon kanaaf akka abjuutti ilaalamuu qaba. Galli keessan isuma sanaayyuu fashalsa galli keessan abdii murachiisaa deema guyyaa ammas waan jiru jira laal lafa fi dhabuurra lafee fi dhabuurra wayyaa jira maaliif jennaan lafee yoo dhabamte as keessatti deebitee awwaalamti lafa yoo dhabamte irraa baata guututti kanas akkasi beekuu qaban ammas waan kan akka amantaatti gara tokkoon wanni haasa'u jiru waa'ee siyaasaa waa'ee bulchiinsa biyyaa waa'ee biyyaa laalchisee haa ta'u malee nuti nama amantaadhaati abbootii amantaati jechuu ni dandeenya akka shari'aa islaamaatti sabbuun ilaalle nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam namni horii isaatirraa deebisuudhaaf jecha du'e shahiideedhaa jedhe qabeenya isaatirraa mana isaatirraa lubbuu isaatirraa deebisuuf jecha namni du'e shahiideedhaa jedhe gaafa
namni mana fiitii irraa deebisuudhaaf jecha du'e shahiideete mana dachii fi tamanni sunuu keessa jiru tamanaa fi sis walitti qabattee jirtu san haadhoo isa san irraa deebisuuf jecha namni du'e gaafii takka illee qabu kuni muttafaq alee ulamaa birattis nama tokko tokko faqeelloo keessa nu gotiyyoo taate malee akka beekne kun arras borus waan afaatii miti ammoo wanni amma deemaa jiru waan adawwiin harka namni duuba taa'ee hawaasuma lamaa waliin dhahee hawaasuma lamaa waliin kaasee irra bobbaasee waliin dhahuu waan ta'eef nuti karaa nageenyaatiin hanga dandeenyetti hiikuudhaaf ulamaa'iin akka ulamaa'iin abbootiin amantaa akka abbootii amantaa manguddoon akka manguddoon akkasuma qaamni siyaasaa akka qaama siyaasaa hawaasniinis namus duuba isaatiin waan isarraa eegamu irratti hirmaatee qaawwa kana cufee qaawwa kana duuchee nagee uumuu qaba maaliif jennaan namni tokko alla jaanii olla jaanii jetti oromoo rabbi allah jennaan ollumaa itti aanay lafee duudaatii fi ollaan lafaa ka'anii jira nama ollaan nagayaatu nagee qabaa jira yoo immoo ollaan kee nagee qabaatiin hadaamii ollaa agamsaa tokko tokko illee imimmaan irraa qoranii jira ganamuu curuuf gooteeti imimmaan irraa hafti kanaaf nuti ollaa wajjin nagee jiraachuu barbaanna ollaa wajjin araaramuu barbaanna ollaa wajjin wal ta'uu barbaanna nageenyi kun akka wal ga'uu barbaanna kanarratti nama suduuta isaatiin hojjechuu qaba ammas hawaasni waliin bu'ee wal dha'uu jiru kun nama biraa duuba harka biraa duuba jiru sunillee nama bakka gallakkisee jiru abdiilleen jeneraalota gurguddaa hedduu isa duuba jiru jira sunillee karaa gallakkisee jira mataasaa qofa hafe akka hayyu dureen siyaasaadhaa Bojoar Maammajeetti har'a adeeran qabu jenni abbaas hin qabu jenni mataasaa qofa hafe gaafa inni fannifame gaafa inni karaa irraa maifame kuni takka illee nuti maasalaama achittuu dhaabbatti kanammoo hagasitti nis obsinee silaa nageenyi lubbuu sitti dhabanii qabeenya sitti dhabanii yeroo sitti dhabanii laffaatiin malee wanni dhufaan jiru wanni laffaatiin malee bakka namaa dhufaa ariyamu wanni laffaatiin malee bakka namaa dhufaa miskiinummaa wanni laffaatiin malee bakka namaa dhufaa xiqqeenya malee wanni biraa kabajaan musulmaan wanni hundi laffaatiidhaan itti geeyyan malee akkanumatti tattaanii wanni nama dhufaan jiru jijjiiramni immoo irratti yoo ijoollee babbareedduu bisilee akka salaahatanii beekaatamtu maneedhaa keessatti itti holaafamee kaan itti ajjeefamee kaan biyyaatti areemee kaan qabeenya isaatti dhabee kaan rakkinni meeqa mudateeti jijjiiramni amma jiru kun qabuuf galanni eegara biyyi namni ta'uu qabuuf ijoollee oromoo bibbisilee babbareedduu qulqullee qayroo jaamtu isaan san namni biraatti isaa wanni jijjiirama deemu kana keessatti qabsoo silaa addaa qiqqachuun taatu namuu suduuta isaatiin waan jiru waa hirmaatu malee harka guddaa akka abbaatii akka mootoraa ta'ee namni waan kana sossoosaa ture qayroo oromooti dargaggeessa oromooti isaaniifillee galanni haa ta'u arrallee namni du'uun inni namaa gannaqamuun horiin namaa saamamuun rakkoon takka wasanarraan daangaarraan bakka bakkaan dhufuun kuni waan haga nageenyi guutuun lafa qabatutti waan dhaabbataatii miti ammoo karaa dhaabbate isaa deemu jira karaa dhumaa deemu jira waan amma itti ballachaa deemu isinitti fakkaatiin isin ijaa isin dheeressinee jirra salaamu alaikum waa'ee harargeetu akka gaafiin itti dhiyaatte gaafii isin biraa dhiyaate nutis mootummaa gaafachuu jirra isin gaafannas arras boriiti maanurraan dhaabnee isin jettan san dhiiga hawaasa keenyaa nu deebisaa nu laaleessa waan ta'eef bakka kanatti gaafataaniif gaafatamaan bakka itti walqixa ta'uu qabna maaliif jenna nutis gaafataadha bakka kanatti mootummaan maanurraan dhaabne yoo mootummaan nurraan dhaabin nuti ofirraa dhaabnaa bakka jennu keessa jirra bakka gariitti hawaasni keenya nu waamaa jedheeti yeroo ammaa kana keessa qophii adda nageenya dhufte dhandhamatee ilaaleeti nageenya kana warra nurraa booressuudhaa dhufu nuti ofirraa dheeba jedhee atta hawaasni yeroo of keessatti of qopheessaa jirutu jira kun beekamuu qaba galatoomaa kamiifuu waan biyya keessaa waan akkana goggodhatuuf jecha godaantummaarraa galuu wanni nama dhorkitu hin jirtu. Godaansi baay'ise godaannisa keenya qalbiin ulaalesse kan bara dhiyeenya nyaatee fixe baariin nafa lafee keenya. Egaa akkuma beekamu godaansi waan nuun goone hin qabu gahaa waanuma sana wajjiniin godaansarraa galuutu irra bareedaadha isin jennaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aatiin deemsa Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kan facaafannee amarguu wajjin nagaa walloo arguu isin jenna. Maashaallah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa onno ustaadonni keenya qaqqaaliin akkana dhaamsa bareedaa kan dhaamani. Inshaallah hundi keenyaa warra nagarree Finfinnee jidduutti warra rabbi nu haa hundi keenyaa bikka baqaatirraa gallee magaalaa biyya teenyatti warra nagarree jiru jaarratee akkasitti nagara biyya fi guddisa rabbi nu haa godhu. Salaaddiin faan isa shabbaariidha warra dheefaa dhufe yoo kunoo galuu jirani akkasi qoo qabaadha. Yaa galuu jira. Shabbaarii hojii galuu jirra irraa. Borullee ammas guyyaa borullee Eritiriyaa deemna.
Ashimaarin tokko tokko warri kitti hafe jiru isaan illee wajjin galla inshallah. Guyyaa boriitis akkuma kana warri ummata Eertiraa dhaqee maxxanfatu numa jenneeti. Warri ummata Eertiraa dhaqee karaa bahee kana dhoosee dhaqee dubbisuudhaa deemu numa yoo rabbi jedhee har'a yeroo asii magaalaa Naayiroobii irraa kaanee magaalaa Finfinneetti buune hanga turre hanga halkanii qofa mana turreeti borga nama subiidhaan karaa Eertiraa bobbaana yoo rabbi jedhee inshaallah achirraayis immoo bifa wal fakkaataadhaan ergaa kana fakkaatu walii dabarsina jedhee yaada. Assalaamu alaikum. Eega inshallah turtiin teenya sababa wajjin tana fakkaatti inshallah turtii gaarii isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.